Nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'u dhaggeeffatoota keenyaatti moltan guyyaan har'aa fulbaana 2 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati. Hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz lubbuu namaa galaafachuun gabaasamee jira. Qaala'insi jireenyaa amma mul'achaa jiru yaaddessaadhaa jedhu jiraattonni magaalaa Finfinnee lamaanuu gabaasaalee oduu boodaati. Vaayirasii koronaa kan deltaa vaayiraanti jedhamu babal'ataa adeemuu laalchisee ogeessa fayyaa dubbisnee jirra. Qophii fayyaa keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa. Piroodiisariin Tamsaasa Har'aa Nugusuu Taamiree, Tamsaasa Intarneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeetii oduuf gara Bafiqaaduuttan isin dabarsa. Shama harka fuunee amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii kaleessa dhimma Itoophiyaa ilaalchisee ibsa kenneen kuusni midhaan nyaataa maallaqni fi boba'aan Tigraay keessa jiru hanqina keessa galaa akka jiru dubbi himtoota barreessaa muummee dhaabbatichaa waabeffachuudhaan gabaastuun VOA Margaaret Baashirii gabaasteetti. Hojjettoota isaa Tigraay keessa jiran waabeffachuudhaan akka dhaabbanni mootummoota gamtoomanii ibseetti karaan Samararraa kaasee Abaalaadhaan Tigraay deemu hagayya 22 kaasee dhimma nageenyaatii fi biirokiraasiitiin kan ka'e waan tajaajila kennaa hin jirreef kuusni gargaarsaa Tigraayin keessa jiru yarachaa deemaa jira. Guyyaatti konkolaattonni 100 midhaan nyaataa, qorichaa fi boba'aa fe'anii Tigraayin keessa akka seenanu barbaadamus adoolessa 12 jalqabee amma ammaatti 10 duwwaan akka seenaa jiranu ibsameera. Torbanitti yoo xinnaate boba'aan liitirii 200 Tigraayin akka seenu tilmaamamus adoolessa 12 kaasee amma hagayya 16tti kan seenuu danda'e liitirii 200 fi 82 qofaa jedhameera. Namoonni isaa gargaarsa namoomaa irratti hojjechaa jiran himuu isaanii kan ibse gabaasni mootummoota gamtoomanii kun walwaraansi Tigraay irra darbee gara naannoo Affaarii fi Amaaraatti babal'achuu isaatiin kan ka'e Tigraayin alatti namoonni miiliyoona 1.7 hir'ina midhaan nyaataatii fi akka saaxilaman himeera. Gareewwan walitti bu'eensa keessa seenan hunduu gargaarsa namoomaatii fi akka haala mijaa'aa ta'e uuman dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gaafachuusaas ibsi kun beeksiseera. Naannoo bulchiinsa Amaaraa keessatti bakkeewwan addi bilisummaa uummata Tigraay yookaan Hiwhaat seenetti kan argaman kuusaan midhaan nyaataa dhaabbata gargaarsaa United States yookaan USAID saamamuu isaa Itoophiyaatti Daayiriktarri ergamaan USAID Sean Jones himuun isaanii gabaasameera. Odeeffannoo nu qabnuun loltoonni TPLF naannoo Amaaraa keessatti bakka seenan hundattuu manneen kuusaa midhaan nyaataa saamaniiru. TPLF haalicha bu'aa mataa isaatii fi itti fayyadamaa jira jennee amannaa jedhaniiru Sean Jones. In Amhara, we now know that the TPLF has every town that they've gone into, they've looted the warehouses, they've looted trucks. Dhimma kana ilaalchisee dubbi himaan adda bilisummaa uummata Tigraay Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitarii irratti deebii kennaniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa Shoon Ju'aan kallattiidhaan dhaaba isaaniitti akka quba hin qabne himanii ejjennoon keenya ifa waa'ee amala loltoota keenyaa tokko tokko isa fudhatama hin qabne mirkaneessuu baannus saamichichi jiraattota naannootii fi gareewwan adda addaatiin akka raawwatamaa jiru ragaa qabna jedhanii dhimmichi akka qaama bilisa ta'een mirkanaa'uu qabu gaafachuu isaanii gabaasni Kennedy Abaatee ibseera. Naannoo Beenshaangul Gumuz zoonii Matakkal aanaa Buleen keessatti haleellaa hidhattoonni raawwatameen namoonni 5 du'anii 2 immoo madaa'uu isaanii jiraattota naannichaa waabeffachuudhaan gabaasni Asteer Misgaanaaw ergite ibseera. Jiraata naannoo sana kan ta'an obbo Alamaayyoo Chinkaaroo akka VOA'tti himanitti qibxata hagayya 25 konkolaataa baajaaj jedhamu 2 qabatanii bakka Doobbee jedhamu irraa gara aanaa Buleen deemaa turan kanarratti haleellaa kana kan raawwatan hidhattoota Gumuz yommuu ta'u warreen haleellaan irratti raawwatame immoo dhalattoota Amaaraatii fi Shinaasaa akka ta'an himaniiru. Akka jiraataan kun jedhanitti hidhattoonni yeroo baay'ee haleellaa waan raawwataniif jiraattonni naannoo isaanii gadhiisanii gara aanaatti baqachaa jiru. Warreen qe'ee isaanii irraa buqqa'anii kanaaf gargaarsi gahaan akka taasifamaa hin jirre jiraataan kun VOA'tti himanii Chaaginii irraa gara Buleenitti geejjibni waan hin jirree fi jiraattonni waan jireenyaaf isaan barbaachisu argachuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Itti gaafatamaa dhimma siyaasaa paartii mormitootaa paartii dimokiraatawaa Booroo kan ta'an obbo Yohaannis Tasammaa akka jedhanitti naannoon sun rakkina keessa akka jiru ibsanii falli rakkina naannichaa hiikuu danda'u siyaasa akka ta'e himaniiru. Itti dabalanis naannicha irratti komaandii poostiin erga labsame waggaa tokko ta'us rakkina hiikuu akka hin dandeenye ibsaniiru. Waa'ee ajjechaa kanaa irratti deebii qaama mootummaa yeroodhaaf argachuun hin danda'amne yaaliin taasifamaa jiru yoo milkaa'e akkuma arganneen dhiyeessina.
Dhimma gaanfa Afrikaatti jiilaa addaa kan ta'an Jeffrey Feltman rakkina Itoophiyaa keessa jiruun walqabate barreessaa muummee mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres wajjin marii taasisuu isaanii gabaasni ministeera dhimma alaa United States irraa ba'ee ibseera. Akka odeeffannoon kun jedhetti namoottan lamman kan mari'atan Itoophiyaa keessatti haala waliigalteen dhukaasa dhaabuu mijatuu fi haala gargaarsi namoomaa namoottan gargaarsa barbaadanuu fi qaqqabuu danda'u irratti. Dhimma kanarratti yommuu gabaasni bal'aan argamu qabannee dhiyaanna. Kun sagalee Ameerikaati. United States guyyaa 18 keessatti namoottan loltoota hin taane 100,000 fi 24,000 Afgaanistaan keessaa baasuu dandeessus namoottan hedduun biyya sanaa bahuu qaban akka bahuu hin dandeenye aanga'oonni mootummaa biyyattii ibsaniiru. Sochii seenaa biyyattii keessatti isa guddaadha jedhame kana pirezidaantii Joo Baayiden milkaa'insa adda ta'eedha jedhanii akka gootummaatti dinqisiifatanus aanga'oonni mootummaa United States dhimmichaa wajjiniin dhiyeenya qaban garuu namoottan ittuu bahuu qabanuu baasuun hin danda'amnee fi aariidhaa fi gaabbii akka qabanuu gabaasameera. Ministeera dhimma alaa United States keessatti aanga'aa hangafa namni ta'an namoottan viizaa United States argatanii ba'uu qaban keessaa hammamtu ba'uu danda'e jedhamanii yommuu gaafataman harki caalaan hin baane jedhanii deebisaniiru. Akka aanga'aan kun jedhanitti amma guyyaadhuma Afgaanistaanii bahuu hagayya 31tti kan dursi kennameef namoottan dirqama seeraa qabnuu fi lammiilee United States ta'anii fi qofa. Lammiileen Afgaanistaan kumaatamaan lakkaawamanu warreen United States wajjin waggaa 20 darbee fi hojjechaa turan gareen Taalibaanii haaloo nu bahuu danda'a jedhanii sodaatan gabaabina yerootiin kan ka'e sochii Afgaanistaanii bahuu United States keessatti hammatamuu akka hin dandeenye gabaasamaa jira. Yommuu guyyaa yaadannoo waggaa 20ffaa haleelaa shororkeessitoonni United States keessatti raawwatanii inni du'a namoottan 3,000 sababa ta'e dhiyaachaa